bada hiyyummaa waan ati nu gootemu bada rakkinna waan ati nu gootemu akkatti rakkannee hin hafnu akkatti biyya namaatitti faffacaanee hin hafnu gaaf tokko inuma nuu dabarte yoo rabbi jedhe inshaallah meeqa kam isaan keessaa ka fooq irraa darbatamee kufu meeqa kam isaan keessaa ka azaaba duniyaarraa dhandhamu meeqa kam isaan keessaa ka as buute achi buutan isaanii dhabamu qaamni eejensiidhaa har'a obboleeyyan keenya mallaqa duniyaarraa nyaateetiin gara biyya namaatti geggeesse kuni gaafa isaan rakkoo keessa galan hin jiran hin du'anii isaanii quban qabu tokkollee obboleeyyan keenya meeqa kamtu gidiraa mana namaa keessatti argaa jira garuu qaamni dhimmi kun ilaallatu eejensii biyyarraa obboleeyyan keenya daldala garbaatiif dhiyeessee akkatti gurgurataa jiru kana hordoftanii lubbuu nama keenya akka hin banne waan dhugaa kee jette obboleessa keenya wanta iyyummaan nun goon hin qabu iyyummaan tuni wanta ishiin nun goon hin qabu ishii dhafuu biyya baane osoo iyyummaan jiraachuu baattee biyya keenya baane akka allaatti reeffa keenya bakkuma agarteetti nyaattu ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyo sinaa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii sin jecha egaa warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taataa sabskraayibii gochuudhaan jajjabeessaa sin jedha egaa akkuma viidiyoo dura argaa jirtan irratti dhugaa dubbachuu fi ijoollee keenya warratti wanti dararamaa waan baay'eetu gahaa jira jechuudha akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan yeroo biyyaa fidan yuunifoormiitti kaanii achitti maalii jedhanii maaliidha kaanaadha isaaniidha jedhanii akkuma nama digiriidhaan maarra qoratanii waan hunda barsiisanii garuu asitti arraaggafanii jechuudha qarshii hangana hin jedhamne irraa nyaatanii jechuudha biyya ormaa keessatti arraaggafanii du'anii jiraatanii isaanii wanta isaan beekan tokko hin qabu jechuudha maaliif kan asitti dararamaa jiru kan asitti rakkachaa jiru kan asitti karaatti irratti bahame gatamaa jiru ijoollee keenya jechuudha keessattuu yeroo kara dallaalatti warra deeman kanaa jechuudha እና isaan gaafa biyyarraa fidan achirraa haranii fidanii biirootti naqu achi keessatti gaafa fudhatte kan achitti hojii seenanii seenne warri beekamu tokko hin jiru jechuudha garuu dararaa hedduutu irra gahaa jira ijoollee keenya jechuudha waaqayyo jedhemo guyyaa tokko nama darba garuu hanga akkana godhanirra maal hojjechaa jirta ijoollee sun jedhani sila dirqama ejessiitu waa hunda hordofuu qaba ejensiin dirqama isaati sila hordofuun jechuudha garuu ejensiin keenya wanti inni hordofu tokko hin jiru yookiin immoo warri dalaalan deemu sunillee wanti isaan hordofan tokko hin jiru jechuudha hanguma ta'ellee ta'ummoo seeraan osoo deemanii baay'ee bareeda dalaalarra jechuudha inna ijoollee keenya waan akkanaa gochaa jiranii waaqayyo sinaa eegu waaqayyo nu haa eegu biyya ormaa keessatti akkatti baanu beenne malee akkatti gallu hin beeknu dhugaa garaa nama nyaatu maaliif gaafa barsiisanii maalidha kanaadha jedhan achi gaafa biyyarraa dhufan immoo asitti rakkinni hedduu dararaa hedduun isaan ragaa kun midhaan nyaata dhabne jedha kun hirriiba hin qabnu jedha kun naqaluuf heddii jedha kun karaarratti na baastee gatuu heddii jedha nagatti jedha ijoolleen keenya dararaa hedduutu irra gahaa jira biyya keessatti kun sa'aatii 24 hojjedha jetti jireenyuma tanaaf jennee iyyummoo mateenyaaf jennee waan hedduu argaa jirti ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti jechuudha du'arra mootummaa gahaa qabaannee yookiin immoo nama nuuf mormatu tokko gahaa qabaannee mirgaaf dirqama keenya sila beeknee biyya ormaa keessatti illee jiraanna garuu mirgaaf dirqamni hin jiru biyya ormaa keessattis biyya keessas jechuudha maaliif waanuma biyyattiin keenyatti jiru laalaniitu nullee nutti taphachaa jirti waraboon jechuudha inna ijoollee keenya asitti baay'ee rakkachaa jiru adarraa keessan hundi keessan of eeggannoo godhaa gaafa biyyarraa dhuftanii karaa seeratiin akkuma ta'ellee ta'u karuma seeraa sawwayyaa akkuma feellee yoo ta'e karaa seeratiin gaafa ta'e atillee biiroon teechuu akkuma sanii si fudhatu jechuudha gaafa gara seeratiin ta'e inni immoo gaafa karaa dallaalatiin deemtanii agaji alamaji asadi jaafuri namni si fudhatu waggaalee guutuu dandeessa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha mucoon takka dhugaa siniin jedha Dubaay kana keessatti Dubaay keessatti jechuudha biyyarraa gaafa fidanii dalaalli biyyarraa fide birrii hedduu irraa nyaatee dalaalli biyyarraa fidee ture gaafa inni biyyaa fidee asitti Dubaay geessu hojiin hin jiru inni hojii jira jedhee fidan mucayyoo jechuun mucayyoo biyya keenyatti inna gaafa si dhuftu
dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko aray dhugaa rabbi baay'ee namatti dhaga'ama osoo ana ta'ee garuu akkasitti hagas kanan taa'u dhiisitti ji'a tokko taa'etu iyyuu mataan kiyya boqonnaa nan argatu dhugaa rabbi biyya ormaa keessatti jechuudha. Inna waggaa tokkotti hojii argatte mucoosun waggaa tokko biiroo teessee waggaa tokko jechuudha waggaa tokkotti biiroo teessee kunoo mareef argatte reef ji'a jechuudha erga hojii seente jechuudha meelaala biyyarraa fidamee nan hojjedhette waggaa tokko guutuudhaan wanti isheen siqaayii hedduu asitti agarte jechuudha biiroo keessatti maaliif namni ishee fudhatu hin jiru hundu ishee fudhatu hunduu ilaala hin deemu namni illee bee nam kasi fudhatu warri dallaalaatti irraa kan fudhatanillee gaafati hojii beettee gaafati waan hojjette malee yookiin namni si fudhatu hin jiru gaafati xiqqoos taate gaafati qomatii hin qabne gaafati immoo bakka waan hundi ilaalu beettanii si fudhatan jechuudha. Mucoo kana amma akkasitti waggaa tokko guuttee jechuudha. Mee ilaala dhugaa waaqa ijoollee keenya waggaa tokko jechuun jira waggaa tokko dhiisatti ji'a tokkooyyuu gaafa mana hojii mana teesse biyya ormaa keessatti baay'ee si cinqa jechuudha. Annaa baay'ee ijoolleen keenya rakkachaa jiru kan waggaa jirus jira jechuuf waan kana dubbadhe ijoollee waggaa guutantu jira jechuudha kun ilaala waggaa tokko nama taa'etu jira jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti adaraa keessan of eeggadhaa karaa seeratiin deemaa malee karaa dallaalaa kanaan hin deeminaa isiniin jedha walumaa galatti ijoollee keenya adaraa keessanii biyya ormaatitti hojjechuuf baatanii dalagachuuf baatan waan ta'eef akka seeraatti seeran deemtanii akkasitti isinii mirkanaa'u wayya jechuudha. Gaafa seeran deemte haa ta'uti gaafa seeran deemte footoon kee ilaallamee waan hundi ilaallamee asii achi deebi'a waan ta'eef isaan wannoo buluu hin dandeechu isaanuma si fudhataa jechuudha. Warrumaatti hidhattu santu si fudhataa akkasuma si fudhatu jechuudha. Inna kanaaf of eeggannoo godhadhaa adaraa keessan isiniin jedhaa keessattuu ijoolleen amma haarawaa dhufaa jirtan baay'ee dararamaa jirtanii biyya ormaa keessatti kun nyaata hin qabnu kun boqonnaa hin qabnu kun maaloo madaamin koo yeroo hunda naallolti kun immoo bakka waan hedduutu madaamin koo sin ajjeesi jetti alatti na baasanii darban waa hedduutu jira bar kammoo kasamuu ta'e meeqatu jira ijoolleen keenya jechuudha biyyaas keessatti. Innaa kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa waaqayyo sinaa eeguu namni of eegee hin danda'u garuu kan nama eeguu waaqayyoodha. Xalooti godhaatii akka danda'ametti immoo karaa dallaalatti irraan deeburra karuma seeratiin deemaa isinii jiran dhaamsi kiyyeessa kanaadha yeroo hundumaayyuu jechuudha. Akkuma fees ta'u seera yoo gadeemte karuma seeraa kanatu irra bareedudha jechuudha. Dallaalli akkasumatti biirootti si arraaggafee achi keessaa namni si dhufee takka si fudhata. Namni dhufu sun hin jiru akkuma isin jedhe akka micoo sanii waggaa tokko guutte jechuudha. Garuu micoo sunuma jirti naan jedhan dhugaa rabbee amma kaleessa wanatti man jechuudha. Kaleessa laal reef ji'a guutte erga hojii seente naan jedhan dhugaa rabbi baay'ee tokko hin gadde jechuudha. Innaa maaliif haga waggaa tokko ijoollee kan odoo hojjettee lafa tokko hin bitatti bar dhugaa waaqa jechuudha. Biyya ormaa keessatti hunda'u homaan taane kan sammuun isheen maraatan jechuudha. Maal ijoolleen maraatte meeqatu jira sababuma kanarraa sababuma hojii dhabuu kanarraa kan ka'e jechuudha. Keessa soodii keessattuu iyyuu baay'ee jira. Innaa kanaaf ijoolleen cinqatii nama taasisaa biyya ormaa keessatti jechuudha. Maaliif biyya kee keessatti gaafa hin jirrellee bishaan qorraa dhugdee jiraachuus biyya ormaa keessatti jiraachurra jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha. Kanaaf waaqayyoon nu haa eegu. Kanaafuu warri dallaalaa fi akkasuma warroonni fiddanii barsiisuu qofa osoo hin taane maal akka haala isaan irra jiran yeroo kamiyyuu gaafachuu yaada warra dallaalaa kun jechuudha. Obboleewwan keenya yeroo hojii seenaa immoo seennee maalirra jiru kan jedhu isa ilaaluu qabdan malee har'a shunkurtii fi basala maalii kana inni barsiisuu dhiistan jechuudha. Maaliif nutis gaafa biyyaa baanu hin baranne waan akkasii namni nu barsiise tokkoyyuu hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Asuma dhufneetuma baranne waan hundumaa jechuudha. Bakka asuma dhufnee yoo baranne hin baratti waan hin baranne hin jiru. Kunoo kan ofii keenya yaamne an biyya kanatti fi yaama fakkeenya fi ani mucoo obboleessa kootii asitti yaame jechuudha. Kunoo barachaa jirti. Namni basalaa fi maalii ishii barsiise wayitu hin jiru. Asumatti kunoo madaamin ishii barsiisaa jirti. Bakka mana akkasii gaarii argattee yoo jette isatti irra filatamaa jechuudha. Innaa kanaaf basalaa fi maalii kana barsiisuu isatti ijoolleen keenya maal akka irra jiru gaafadhaa gaafaas fiddan gaafa biyya ormaa fiddanii jechuudha. Maaliif rakkina cimaa keessa akka jiru yaadadhaa. Isin amma barsiisne isaan maalidha jettanii raawwattanii sitti gallakkistanii dhiistan. Rabbi isin hin gaafatu. Innaa akkas isiniin jedha obboloota koo yaada fi qeeqa qabaattan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo warroonni maatii koo ta'an sabiskiraayibii gochuudhaan maatii koo ta'aa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa